Okay. Nursing management of the client with disruption of nervous system. Nama rakkoo sirna narviidhaa qabu. Manaajimentiin isaaf godhamu maali waan jiru ilaalla. Jalqaba assessment irratti first neurological assessment jira. Neurological assessment jechuun narvii assess godhu. Narvii assess godhuu yoo jennu narvii namtichaa kana ni dalayti moo hin dalaytuu ilaalla. Wantoonni ittiin ilaalan ni jira. Neurological assessment. Kan biraa physical examination, general physical examination gaggeeffama. Through neurologic examination. Waggaa narvii tana assess godhan yeroo narvii tana qoratan fiizikaala namtichaatti illee waliin ilaalan. An important principles underlying neurologic assessment is yeroo narvii tana assess godhan wantoonni jennu irratti xiyyeeffannu maximum stimulation for maximum response. Ajaja godhuu fi godhuu dhiisuu. Maximum stimulation jechuun kaka'uu danda'uudhaa fi kaka'uu dadhabuu ilaalan. Waan nuti irratti hojjennu saniif respoonsii inni kennu. Common manifestation of neurological dysfunctions. Mallattooleen ijoon namni tokko rakkoo sammuu ni qabaa, rakkoo narvii ni qaba ittiin jennu inni tokkoffaa mootor. Mootor jechuun sochii qaamaati. Godhuu dadhabee. Inni biraa seensarii. Seensarii jechuun seensiidha. Waggaa tuqee wanta akka adda baafachuu dadhabuu. Autonomic nervii fi cognitive. Cognitive deficit jechuun yaaduu irratti hanqina yoo qabaate. Meeshaaleen nuti ittiin qorannu assessmentii kana yeroo goonu diagnostic illee meeshaan ittiin goonu ni jira. Computed tomography or CT scan. CT scaaniin barbaachisaadha. Computed tomography or CT scan is structural imaging study that use computer-based X-ray. Suuraa sammuudhaa tana ittiin kaasuudhaaf itti fayyadamu. Sammuu tana keessa wantoota bireenii kana keessa waan jijjiirame yoo jiraate itti adda baasuudhaaf nu gargaara. CT scaaniin kun X-ray basedidha. Akka raajii fakkaata inni CT scaaniin. Kan biraa assessmentiin warreen neurological problemii qabaniif kan taasisan lumbar puncturedha. Lumbar puncture jechuun cerebrospinal fluidii gara vertebraalii kanaan fuudhanii laaluudha. Obtaining cerebrospinal fluid CSF jechuun cerebrospinal fluidii for examination qorachuudhaa fi dhangalaasan fuudhan. Dhangalaasan keessatti maal laalanii? Tokko microbiologic. Yoo microorganismiin keessa jiraatte akka baakteeriyaa yookaan vaayirasii waan keessa jiru adda baasuuf. Kan biraa serologic. Serologic means dhiigni yoo keessa jiraate laaluuf. Cytology. Waan tishuu sanii adda baasuuf. Tishuun sun abnormaalidha moo normaalii. Kan biraa chemical analysis. Kontentii cerebrospinal fluidiin kun qabu ni jijjiirame moo hin jijjiiramne itti ilaalan. Kan biraa assessmentiin assess eye opening level of responsiveness. Ija tana banadhu dhugaa jetteen namtichi kun ija banataa. Eye opening yoo qabaate arousaalidha. If beeka namtichi warrantii dhiide jechuudha. Dhugaa ija banadhu jetteen ija kan barachuun hin dandeenye taate of hin beeku. Inni biraa assess cognitive function. Cognitive functioniin dandeettii waa hubachuudha takkaa waa beekuu laaluudha.
as jalatti waa lama laalla. Tokkoffaan orientation-dha. Bakka jiru kana ni beeka. Person, place and time gaafatan. Namni kun eenyu? Bakki ati jirtu kun eessa? Yeroon tun yeroo tamii? Halkan immoo guyyaa gaafatta. Where are you? Eessa jirta? Why are you here? Maaliif as dhufte? Kana gaafatta. Yoo kana beeke namtichi kun of beekaa jechuudha. Kan biraa speech dubbii. Inability to express self. If ibsuu dadhabuu. Ati eenyu gaa jetteen saan eenyu sin jedha. Difficulty speaking. Dubbachuu ni danda'amuu hin danda'u. Inability to understand spoken language. Afaan ati ittiin dubbatte kana ni galaafi. Afaanuma inni beeku yoo dubbatte afaan kun ni galaniifi. Yoo rakkoon as keessa jiraatte cognitive functioning sirrii dalaguutti hin jiru jechuudha. Access motor function. Cognitive jechuun dandeettii waa beekuudha. Sammuun tuni sirrii dalaguu jiraachuu. Access motor function hoggaa jennu motor jechuun gaa sochii namtichi taasisu. Voluntary movement danda'a. Fedhii isaatiin harka kana fa'aa diriirsee dachaasuu ni danda'a. Sossoobuu ni danda'a fedhii isaatiin. Inni biraa reflexive movement. Reflexive movement jechuun hoggaa tuqxee waan san duraa sossoobuu jechuudha. Hoggaa tuqxee waan san duraa sossoobuu. Fakkeenyaaf reflexive hoggaa jedhan fakkeenyaaf ija tana si tuquuf hoggaa namni kana si jee duraan ibsachuun fa'aa duraa sossoobuun fa'aa reflexive jedhanii. Gocha fedhii malee. Rakkoon jalqaba irra ilaallu cerebrovascular accident jedhaniin yookaan stroke ni jedhaniin brain attack ni jedhaniin. Cerebrovascular accident jechuun sammuu keessatti hiddi dhiigaa kan sammuu keessa jiru sun yoo rakkoon irra geesse balaa yoo irra geesse. Stroke or cerebrovascular accident or brain attack inni kun sadeenuu hiikaan isaa tokko. Disruption of blood supply to the brain. Dhiigni sammuudhaa raabsamu kuni baduu jechuudha. Hiddi dhiiga sammuu geessu kuni miidhamuu jechuudha. Koziin isaa waa lama. Koziin isaa iskemikii fi hemorrhagicidha. Iskemik hoggaa jennu bakka biraatii torombosiin uumamtee torombosiin suni cabxee osoo dhiigaan wajji deemtuu sammuu keessa hoggaa dhufte kara cufte. Dhiigni bilii sammuutti ol dabru hin dabruu jechuu cufamee waan jiru. Yeroo kana iskemik stroke jedhaniin. Parsantiin 70 ol strookiin dhuftu sababa kanaan dhufti. Koziin lammaffaa hemorrhagicidha. Keessa dhoohuudha. Hiddi dhiigaa achi keessatti. Associated with greater morbidity and mortality. Hemorrhagikiin gaa yoo hiddi dhiigaa sammuu keessa yoo dhohe baay'inaan nama ajjeesa. Nama ajjeesuudhaa fi morbidity fi mortality qaba. Morbidity jechuun sababa sanirraa namtichi yeroo dheeraadhaaf ciisu mudata. Koziin isaa lamaan kana takka iskemik ta'uu yookaan immoo hemorrhagic ta'uudha. Mallattoon nama hiddi dhiigaa sammuu keessatti dhiiga sammuu raabsu sun rakkoon irra mudatte mallattoon namticha kanarra mul'attu maali? Clinical manifestation isaa tokkoffaan numbness or paresthesia hadooduu jechuudha. Namtichi ni hadooda qaamni isaa. Weakness qaba or paresis laaffachuu qaamni isaa kun. Or loss of motor ability sossoobuu hin danda'u ni laamsha'u jechuudha. Plegia jechuun laamsha'uu jechuudha. On one side of body karaa tokkoon especially takka karaa mirgaatiin yookaan immoo karaa bitaatiin qaamni isaa kun irra laamsha'u. Difficulty in swallowing or dysphagia humaa gad liqimsuu hin danda'u. Loss of half of visual field maddii takkaan hedduu humaan arku. Karaa tokkoon humaan arku. Or double vision takkaa wanni inni argu tun lama lamatti fakkaatti. Wanni takka sana ilaalu tuni waa lama taatee itti mul'atti. Or photophobia
Yookaan immoo mallattoon inni qabu ifa sodaata. Ifuma kana arguu hin danda'u. Altered cognitive ability dandeettii waa beekuudhaa suni ni jijjiiramti. Eessa jirta yoo jetteen bakka jiru hin beeku. Yeroon tun guyyaa moo halkanii yoo jetteen hin beeku. Kan biraa psychological affect qaba. Rakkoo sammuudhaa. Rakkoo xiinsammuu qaba. Inni biraa self care deficit qaba. Tajaajila qaama isaa kana godhachuu hin danda'u. Maaliif qaamni isaa laamshaa'u? Uumaa hedduun laafina qaba jenna. Diagnostic evaluation wanni kun stroke moo isaa miti adda baasuudhaaf CT scanidha. CT scan fayyadamneeti to determine cause and location of stroke. Sababni stroke kanaa maali? Iddoon isiin tun itti mudatte bakka kamii? Hemorrhagic moo ischemic adda baasuudhaaf meeshaa kana fayyadamneeti adda baafna. Yoo isa ta'uun adda bahee manaajimentiin isaaf godhamu tokkoffaa maintain airway karaa qilleensaa banuudhaan breathing hafuura isaa akkasumas oxygenation yoo oxygen illee barbaade kenneefi circulation isaatiis ilaalla marsaa dhiigaa qaama isaa keessa naanna'u. Diuretics treatment to reduce cerebral edema yoo sammuu keessatti dhiigni raapchar ta'uu taate takka ischemic ta'uu yoo taate sammuu keessatti ta'uu danda'a. Kanaafuu dhiiga san gad xiqqeessuuf dawaatti kennina diuretics dawaa fincaasisu dhiiga san irraa gad hir'isuudhaaf jechuudha. Inni biraa calcium channel blocker dawaalee calcium channel blocker jedhaman keessaa warreen akka nimodipine fa'a. To reduce blood pressure dhiibbaa dhiigaa sanii gad xiqqeessuudhaaf promote vasodilation hiddi dhiigaa kun akka babal'atu taasisan dawaan kun calcium channel blocker kun. Yeroo kana godhe prevent cerebral vasospasm. Cerebraalii keessatti vasiliin hiddi dhiigaa sammuu keessa jiru suni akka walitti mamaxxane constrict kan ta'an san dhorka. Vasilii dilate godhe. Anticoagulation akkasuma dawaaleen biraa anticoagulation dawaalee akka dhiigni kattarre godhan. After hemorrhage rule out yoo sammuu keessatti dhoohee dhiigu jiraatu taate dhiiga san kadhaabu jechuudha. Treatment of post stroke depression namni tokko yoo stroke hin qabame boodarra depression itti dhufa cinqamuu. Kanaafuu post stroke depression wallaanuudhaaf antidepressantii yookaan anxiolytic itti kennan jechuudha. Dawaalee cinqii sanirraa balleessan. Complication nama stroke hin qabamee maali? Namni tokko yoo stroke hin qabame rakkooleen irra dhufuu danda'an tokkoffaa aspiration pneumonia. Aspiration pneumonia jechuun pneumoniyaa sababa dhangala'aan alaa somba keessa seeneen itti dhufuu danda'u. Fe'amuurraa fa'aa dhufuu danda'u. Takka immoo GI contentiin wanni garaacha keessa jira ol baatee asiin karaa qilleensaatiin somba yoo seente kan dhufu. Deep vein thrombosis dhufa. Yeroo dheeraadhaaf waan hin sossooneef namtichi kuni veenii isaaf isa lafetti gadhaanee jiru san keessatti thrombosis uumamuu danda'a. Dhiigni keessa kan taruu danda'a. Pulmonary embolism dhufuu danda'a. Pulmonary embolism jechuun wanni kan tare suni bakka sanirraa fottoyxee somba keessa seentee maas achittis dhufuu dandeessi. Inni biraa post stroke depression. Egaa stroke hin qabamee booda cinqiin itti dhufuu dandeessi. Dysphagia waa liqimsuu dadhabuu. 25 to 50% of patient after stroke. Egaa stroke hin qabame parsantiin 50 takka hanga parsantiin 25 waa liqimsuu dadhabuudhaan mudata. Rakkoo sanirra. Nursing assessmentiin nursing wanni isin assess gootu assess for voluntary and involuntary movement. Sochiilee fedhiidhaa fi fedhii alaan taasifaman san ilaalti. Tone of muscle. Masiliin isaa kun hanga jabaadha. Meena qabiyyiinii haalaala. Presence of deep tendon reflex. Tendon reflex jechuun kan dhugaa jilba kana fa'aa keessa kanatti
wayina kadhawan miilli akkana sossa'u sani takka yoo ciqilee tana afaarra dhawan harki fedhii malee juusan tender reflexii jedhaniin. Wanni narsiin ilaaltu kan biraa assess mental status hanga namtichi of beeku time person and place faa gaafatanii sensation faa mee waan kana tuqe wanni hundi uwwiti muni qabbanuuti jedhanii waan itti dhagahamu gaafatan. Inni biraa monitor bowel and bladder function karaa sagaraatiis kan fincaaniitiis dalagaa isaanii ilaalaniiti yookaan fedhii malee kan yaa'u taate takkaa fincaan kan irraa hin baane yoo taate kaateetara galchuufii. Monitor effectiveness of anticoagulation therapy dawaalee dhiigni kan tarree kan godhan san eega kennamee fi booda dawaan sun bu'aa buusu jiramoo ittiin jiru laalan. Assess for skin breakdown qaamni kun dhoohee jira madaawee jira namtichi kun wanni ilaalan maali? Assess for skin breakdown jechuun akka qaamni kun madaa'ee yoo jiraate san laaluudhaaf. Contracture jechuun wali kottoonfatee hafuu. Sababni isaa maali? Namni istirookii qabu yeroo dheeraadhaaf ciisa osoo hin sossoone. Sababa sanarraa bakki irra ciisu sun madaa'uu dandeessi. Beessooriinti dhufuu dandeessi. Takka immoo qaamni isaa yoo sababa hin sossooneef akkasii wali goggogee hafuu danda'a. And other complication of immobility. Sababa sossoo'uu dhabuutiif rakkooleen biraa tarra dhuftu yoo jiraatte ni ilaalan. Eegalaalee booda narsiingi diyaagnoosisiin impaired physical mobility jette dhugaa barreessitu. Namtichi kun sochiinsaa jeeqamee jira. Related to motor deficit. Sababa rakkoo mootorii qabuuf sossoo'uu dadhabee jetta diyaagnoosisiin kan jalqabaa kana. Kan lammaffaadhaa disturbed thought process. Adeemsi yaaduu isaa kun jijjiiramee jira. Jeeqamee jira. Sababa maaliif? Related to brain injury. Rakkoo sammuurra geessanirra. Diagnoosisiin biraa impaired verbal communication. Afaaniin namaan dubbachuun isaa kun jeeqamee jira. Sirriin jiru. Related to brain injury. Sababni isaa maali? Rakkoo sammuu qabu. Takka sammuutu miidhaa irra geesse. Self care deficit. Self care deficit jechuun tajaajila ofii godhachuu hin danda'u. Kan akkam fa'a? Baazingii fa'a, dhiqachuu fa'a, direesingii, uffata uffachuu fa'a, tooyileetingii, mana fincaanii deemee dhufuu fa'a. Related to hemiparesis or paralysis. Kar tokkoon irra waan laamshee jiruuf waan kana godhachuu hin danda'u. Imbalance nutrition qaba namtichi ammas. Nyaanni hanga qaamni barbaadu wajjira. Less than body requirement. Related to wanni kana fide maali? Impaired self-feeding. Ofii of nyaachisuu waan hin dandeenyeef. Yookaan immoo impaired chewing. Alanfachuu waan hin dandeenyeef. Yookaan impaired swallowing. Galliqimsuu waan hin dandeenyeef nyaanni hanga qaamni barbaadu wajjira. Impaired urinary elimination. Fincaan baasuun isaa sirriin jiru. Related to motor or sensory deficit. Waan ittiin dhagayamneef takka immoo waan sossoohee fincaan baasuu hin dandeenyeef fincaan baasuun isaa kun jeeqamee jira. Kan biraa nursing diagnosisiin disabled family coping. Maatiin dandamachuu hin dandeenye rakkoo isaa kanarra cinqamu jiran ofiifuu. Related to illness. Dhukkubsachuu isaa kanarra. And care giving burden. Yookaan immoo sababa dhukkubaa kanarraa ba'aa isaan irratti heddummaate kanarraa bayyanachuu hin dandeenye. Gooliin kee egaa nursing diagnosisiin kee kana ta'e wanni ati nin godha jettu galmi kee guddaan maali? Optimizing cognitive ability. Namtichi kun akka beeku taasisu. Maal gootaaf? Nursing intervention ogaa jedhamu. Waan narsiin takka gootu diagnosisii irratti hundoofte. Ka jalqabaa be aware of patient
cognitive alteration jijjiiramuu sammuu isaa kanarratti xiyyeeffachuu qaba. And adjust interaction amma isa kana tasgabbeessaa deemuudha hanga danda'an. Participate in cognitive retraining program akka inni of beekuuf cognitive retraining program jechuun sagantaa nama of wallaalittiin of beeksisan san keessatti isa hirmaachisu. Reality orientation jechuudha. Bakki ati jirtu chii miti asii jettee itti himaa deemu. Rehabilitation jedhama. Be aware that depression is common. Wanni ati xiyyeeffannaatti kennuu qabdu depressioniin kuni beekamaadha namni stroke yoo qabu boodarra cinqamuun. And therapy should include psychotherapy. Dawaan kuni warra rakkoo sammuu wallaalullee itti dabalamuu qaba. Warri psychotherapy'n jiraachuu qaba. Psychiatristiin jechuudha. Warri nama sammuun dhibame yaalu jiraachuu qabu. And pharmacological agentiin keetiis dawaaleen isaanii sun keessa jiraachuu qabu. Sammuu namtichaa kana bayyanachiisuudhaaf. Nursing interventionii kan biraa attaining bladder control. Namtichi urinary elimination isaa disturb ta'e eega jettee fincaan kana akka baasuuf to'achuu qabda. Yookaan tara galchuu barbaade galchitaaf. Insert indwelling bladder catheterization during acute stage. Yeroo jalqabaa sanii kaatetarri gosa hedduu jira. Fooliin kaateterii jira, indwellingii jira. Indwelling jechuun kan isaan baane jechuudha yeroo dheeraaf irra turu. Isa san galchuufii qabda. During acute stage. Strengthening family coping. Maatii tana jajjabeessuudha. Inni fayya jettee abdiitti horta. Teach stress management technique such as relaxation exercise. Akkatti cinqii irraa of wayyeessan ni barsiifta. Kan fa'aadha relaxation technique jechuun tooftaaleen itti relaxiif godhan deep breathing fa'a qilleensa sirriitti fudhatanii akka namni deep breathing yoggaa godhe qilleensi yoggaa keessa sirri seeni relax ta'a. Cinqiin sun irraa hutti. Provide information about stroke. Waa'ee strokeedhaa odeeffannoo guutuu kennita. And expected outcome. Waan bu'aan dhufa jettee yaaddu. Namtichi humni fayyaa jettee waan ati yaaddu san itti himuu qabda maatiitti. Teach family that stroke survivor do show depression in first months of recovery. Yeroo baatii sadiin jalqabaa kana keessa namni cinqamuu uuma jiraatii jettee itti himta. Maatii isaa sanitti. Ni cinqama kanaafuu akka cinqamuu isaa kan akka beektaniif jetteetii gorsita maatii. Evaluation or expected outcome. Yeroo waan kana goote wanni ati eeytu namtichi kun akkam ta'a? Oriented to person, place and time. Bakka jirus ni beeka. Nama bira jirus ni beeka. Yeroo jiru sanillee ni beeka. Kan biraa salphikeerii duraan dadhabe san ni godhata. Akkam fa'a? Brushing teeth. Ilkee faanis waakkata. Putting shirt. Shamiza fa'aa uffachuu. Paantii fa'aa. Independently kana uffachuu ni danda'a jechuudha. Uffata xixiqqaa kana ni uffata. Feed self 2 up to 3 of meal. 2/3 nyaataa ofiif nyaachuu danda'a. Nyaatatti kan namni san guutuutti illee nyaachuu dadhabee ofiif xiqqoo irraa ni nyaata jechuudha. Void on command. Ofiif ni fincaana jechuudha. Waa deemee fincaanuullee dadhabu waan itti fincaane jaaniitti fincaanuu danda'a. Inni biraa probleemiin inni lammaffaadha. Encephalitis yaaniin. Encephalitis jechuun ITIS kun inflammation jechuudha. Qubeen sadeen sun. Cephalic jechuun brain jechuudha. Encephalitis jechuun maal jechuudha? Inflammation of brain. Brainiin tuni yoo weeraramte yoo kulkulte jechuudha. Inflammation jechuun kulkula jechuudha. Inflammation of brain usually
bakki brain inflammationiin kun itti gaggeeffamu, itti argamu usually when the cerebral hemisphere jechuun walakkaan sammuudhaa jechuudha. Sammuu tana bakka lamatti adda baafnee walakkaan isiidhaa yoo ka inflame ta'u taate yookaan brain stem hundeen isiidha or cerebellum is infected by microorganism yoo orgaanizimoota xixiqqoodhaan kan miidhamtu taate encephalitis jennaan. Complication of encephalitis is namni tokko yoo brain isaa inflame taate rakkoon boodarratti dhufuu dandeessu tokkoffaan epilepsy. Epilepsy jechuun gaggabdoo jechuudha. Gaggabaa itti dhufu. Kan biraa parkinsonism. Parkinsonism jechuun dhukkuba namaa hollachiisu sana. Behavioral and personality change. Amalaa fi fiizikaalli isaatiillee ni jijjiirama. Nama encephalitisidhaan qabame boodarra. Kan biraa mental retardation. Quncaruu sammuudhaa itti dhufa. Quncaruu sammuu jechuun hedduu humaa dandeettiin waa yaaduusaa ni xiqqaatti jechuudha. Akka duratti isanii waa yaaduu hin danda'u. Comatose state may last for day. Hanginni of wallaalu koomaa keessa hanginni taa'u guyyaa guutuu osoo hin beekne turuu fa'aa danda'a. Torbaan fa'aarra ta'uu dandeessi. Or months baatiillee irra ta'uu dandeessi osoo hin beekne. After acute infection state. Egaa yeroo jalqaba dhukkubni kun itti jiru osoo of hin barre guyyaallee turuu danda'a, baatiillee ta'uu danda'a, torbaanillee turuu danda'a. Causein isa kanaa maali? Most cause of encephalitis are related to virus. Causein isaa vaayirasiidha. And the most common causein vaayirasii keessallee herpes simplex vaayirasiidha. Isii kanaatu chiseenii weerara jechuudha. Herpes simplexiin tun waan hidhaa fi tuu qabdi gosa lamaan jira. Gosti takka ta hidhii nama madeessitu sani. Gosti lammaffaadha immoo genital area nama madeessiti. Kun sammuu tana nama seentu sani. Mallattoon nama bireen inflammationii qabu takka encephalitis qabu fever laydaa qaba, headache qaba, mataan isaanii dhukkuba. Neck rigidity. Mormi isaa stiff neck duubatti kana goggoga jechuudha. Duubatti kana goggoga. Altered mental status. Sammuu isaanii jijjiiramti. Confusion in older patient. Keessaafuu warreen umriin isaanii ol deeman irratti confusion qaban. Of wallaalan jechuudha ammuma amma. Inni biraa sign of meningeal irritationidhaa jira. Sign of meningeal irritation jechuun dhukkubu jiraachuu meningealidha. Meningeal jechuun waan sammuu tana haguugee jiru sani. Membreenii sammuu haguugee jiru santu meningeal jaal. Yoo inni kun sababa microorganismii kanaatiin irritee ta'uu jiraate nuukaan rigidity jira. Morma kana yoo duuba malee yoo gamana jenni dhukkuba. Akkatti duuba jira. Positive Bordensi and Kernin sign positiveidha. Mallattoo tan akkatti ilaalanii jira Borden saayinii fi Kernin saayinii kana. Borden saayinii ilaaluudhaaf positiveidha jechuun place the patient in the supine. Namticha duudaan ciibsita. San booda and flex the head upward. Mataasaa kana hoggaa akkana ol qabde namticha akkana ciisu kana mataasaa yoo ol qabde ni dhukkuba jechuudha. Ni dhukkuba. Resulting hoggaa mataa kana akkana ol qabde namticha akka diriirfatee duudaan ciisu mataasaa yoo ol qabde nama rakkoo san qabu miilaa fi hiphiin isaatillee waliin ol ka'an jechuudha. Mataa kana akka ol qabnaan miillinis akka duraan akka diriirsitee ol dadacha'a jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Meningeal irritation agarsiisa. Namticha ni ciibsita kana duudaan ciisee san booda mataasaa kana hoggaa ol qabde inni kana duraan diriirfatee jira. Mataasaa kana yoo ol qabde miillinis wajjin kana ittiin tuqin miillinis wajjin akkana ol dacha'a. Yeroo kana maal jaaniini Borden saayiniin kun positiivii jedhama. Namtichi kun rakkoo meningeal irritation qaba jechuudha.
membireeniin sammuu haguugee jiru sun maayikirooorgaanizimiidhaan weeraramu jiraachuu mallattoo dhukkubu jira jechuudha keessatti. Kan biraa teestiin biraa kerniin saayin jedhaniin. Kerniin saayinii kan akkam ilaalanii once again place the patient in the supine namticha duudaan ciibsita. Keeping bottom leg straight miila kana straight gooteeti tokko ol cabsita bira. Namticha ciisee jiru kana miila tokko dhiiftee tokko ol cabsite ni dhukkuba jechuudha. Garmalee. Yeroo kana ni to form 90 degree digirii 90 akka uumutti jilbii hunii fi miilli akkanatti ol cabsite namtichi ni dhukkuba. Slowly extend the upper leg resulting pain. Lakkuma kana ol oofaa deemtuuni dhukkubbiin itti hammaatti jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Rakkoon spinal cordiidhaa fi sammuu tana keessa kan riga duubaa suni maayikirooorgaanizimiin keessa jiraachuu karaa lamaan kanaan laata. Kana jechuun namtichi mormi isaa duuba jira yoo kana ol qabde miillinis hojii lafaa haa. Asin tuqu jechuudha. Areenni isaa kuni harma jalan tuqu jechuudha kan gaggoratee. Duubatti gugee jira. Diagnostic evaluationiin wanni nuti itti addaan baafannu kan jalqabaa complete blood count dhiiga isaa kana guutuu laalla. To detect elevated leukocyte keessaahuu seeliin dhiiga adiidhaa yoo ol kaate baakteeriyaadhaa fi vaayiral meninjaayitasiidha shakkina. Seeliin dhiigaa adii yoo heddummaate baakteeriyaa takka vaayirasiidhaatu keessa jiraadha nu agarsiifti. Inni biraa blood culture'n barbaachisaadha. Dhiiga isaa fuunee laaboraatoorii keessatti culture goona. Are obtained to indicate organism. Organismiin kun kamii adda baasuudhaaf culture'n nu barbaachisa. Garuu keessa jiraachuu ragaan keenya tokko WBC'n sun ol ka'u. Seeliin dhiigaa adii heddummaachuu sani. Cerebrospinal fluid evaluation. Kan biraa cerebrospinal fluid kana dhangala'aa cerebramiidhaa fi spinal cordii keessa jiru kana normaalii kan sammuu tana eeguu jira. Kan dhiqee waan keessa seene keessaa gad baasu. Isa san lumbar puncture'dhaan duuba kanaan keessaa fuunu. Yeroo fuunu waa lama keessa barbaada. Pireesharii ni qaba. Dhiibbaan isa sanii hangami. Akkasumas likosaayitiin keessa jira. Seeliin dhiigaa adiidhaa dhangala'aa san keessa jira ni ilaalla. Acute bacterial meningitis yoo sababa baakteeriyaatiif meningaayiin kun inflaame ka ta'u jiraatu taate cerebrospinal fluid may indicate elevated pressure and elevated leukocyte. Cerebrospinal fluid keessatti hoggaa ilaallu pireeshariin isaatis kan ol ka'e garra. Akkasuma seeliin dhiigaa adii achi keessatti argamtullee hedduu ta'uu garra. Yeroo kana maal shakkinaa? Baakteeriyaatu as keessa seenee jira jechuudha. Meningaalii keessa. Yoo vaayiraalii ta'e hoo? Vaayiraal encephalitis yoo taate. Wanni sammuu weeraruu jiru kun yoo vaayirasii taate cerebrospinal fluid'n normaalidha. Yookaan immoo xiqqishuma ol ka'a. Few or moderately elevated pressure. Xiqqoo ol ka'a. Garuu akka baakteeriyaa sanii. Few elevated leukocyte. Leukocyte illee xiqqoo ol ka'a. Most patients are given IV antibiotics. Warreen patientii rakkoo kana qabu irra hedduusaa antibiyootikii IV'dhaan kenninaaf. Hanga laaboraatooriin adda nuu baasutti namticha kana hin eenyu. IV'dhaan antibiyootikii kenninaaf. Until laboratory findings determine types of meningitis. Gosa kamii vaayirasiidha moo baakteeriyaadha hanga adda nuu baasutti nuti IV'umaanii antibiyootikii kenninaaf. However, garuu haa ta'u malee culture should be taken before initiating antibiotic. Antibiyootikii kana kennuufiin dura garuu culture'itti erguu qabna dirqama. Baakteeriyaadha moo maalii adda nuu baasuuf warra laaboraatooriitti erguu qabna dura osoo IV'tti hin keenye dura.
To manage inflammation. Inflammation sammuu keessaa san wal'aanuudhaaf dexamethasone itti kennina. Dexamethasone anti-inflammatory drugidha. Or another corticosteroid is given IV. Yookaan immoo dawaalee corticosteroidii ta'an kan biraati IVdhaan kenninaaf. This steroid should be used before or with the first dose of antibiotic. Dawaalee inflammationiidhaaf kennanu kana osoo antibiyootikiin kennine duraas kennuu dandeenya. Yookaan immoo doozii antibiyootikii kan kennuu deemnu isa jalqabaa sanii wajjillee kennuu dandeenya. Haala lamaan kennuu dandeenya. Duraas kennuu dandeenya. Isa kanaa wajji daballeetis kennuu dandeenya. Antibiyootikiidhaan wajjin. Complication of encephalitis. Namni tokko encephalitisidhaan yoo qabame rakkoon booda isa kanarra dhuftu seizures occur in 20 to 30% of patients. Gaggabaa itti dhufa. Parsantii 20 hanga 30 namni encephalitisiidhaan qabame boodarra seizure qaba. Gaggabaa. Increased intracranial pressure may result in cerebral edema. Pireejariin sammuu keessatti dabalu suni humnaa ol guddatu suni dhiibbaan sammuu keessatti dabaltu suni cerebral edema fiduu dandeessi. Cerebralii kana dhiiteessuu dandeessi. Kana malee dhiiteessuu bira kuttee decreased perfusion. Hamma dhiiga isaan sammuu tana keessa deemullee gad xiqqeessuu dandeessi. Yeroo hanqi dhiiga tishuu san keessa deemu xiqqaate tishuu daameejii dhufa. Sammuun miidhamuu dandeessi jechuudha. Severe brain edema may result in herniation. Yoo humnaa ol dhiiteeyte uraa tana keessaan gad deemuu dandeessi. Uraadhaa jira. Iskaalboonii tana keessa karaa spinal cordiin keessaan gabbaatu kana gadoo deemuu dandeessi keessaan ittituun gad dhiibattee jechuudha. Yookaan immoo compression of brain stem. Hundee sammuu tanarratti karaan gubbaa sun dhiitahee gad dhiibee lafee sanarratti ichi dhiibuu danda'a jechuudha. Compressionii dhufuu danda'a. Yoo humnaa ol ka dhiitoytu taate. Complicationin isaa isa kana. Narsiin maal gootii? Kan narsiitti gooliin jalqabaa reducing feveridha. Laayidaa san irraa gad xiqqeessu. Laayidaa san gad xiqqeessuuf maal gooti? Nursing intervention. Administer antimicrobial agent on time. Antibiyootikii yeroon kennuudhaaf. Yeroodhaan kennuudhaaf to maintain optimal blood level. Inni biraa monitor temperature frequently. Amma temperature saffaru. Or continuously. Yookaan waliif fufaadhaan saffaruudhaan. And administer antipyretic as order. Dawaalee laayidaadhaa akka ajajamanitti kennuuf. Institute other cooling measure. Akkasumas wantoota nama laayidaa qabaniif dalagaman qabbaneessuu qaama isaa kana. Qabbaneessuu qaba. Such as tepid sponging. Bishaaniin irraa qabbaneessuu qaban. Warri narsii dirqama dawaa kennuu kan lammaffaadhaa tepid spongiidhaan laayidaa sana irraa gad xiqqeessuudha. Nursing diagnosisiin hyperthermia related to hyperthermia jechuun temperature qaamaa ol ka'uu jechuudha. Related to wanni ol kaase maali causein infectious process and cerebral edema adeemsa dhukkuba kanaati. Fi sammuu keessatti ta'uu sanirraa laayidaan itti dhufte. Risk for imbalanced fluid volume. Namtichi kun gara fuulduraatti hanqina dhangala'aa mudachuu danda'a. Sababa maalirraa? Related to fever and decrease in intake. Sababa laayidaarraa. Laayidaan tun yoo yeroo dheeraarra turte dhangala'aa qaama keessaa yaattee fixuu dandeessi. And decreased intake hangi inni dhangala'aa fudhatus gad xiqqaatee waan jiruuf namtichi kun imbalaansii fluid volume keessa seenuu danda'a. Potentiaalidha kun. Ineffective tissue perfusion jettaan ammas diagnosisiin tokko kana. Hangi tishuun dhiigaa harkachuu jirtu gayaa miti. Related to infectious process and cerebral edema. Adeemsa dhukkubaa kanarraa kan ka'e. Takka immoo sammuu keessatti ta'uu sanarraa kan ka'e tishuun bireeniidhaa dhiiga sirriitti harkachuutti hin jirtu.
acute pain qaba ammaas namtichi. Related to meningeal irritation. Sababa meningealiin kuni bakteeriyaadhaan wajjin qabsoo qabu jirtuuf namtichi dhukkubbii itti dhagahama. Impaired physical mobility. Sochiin qaama isaa jeeqamee jira. Related to prolonged bed rest. Yeroo dheeraadhaaf waan siree irra ciisuuf inni rakkoo sammuu ittiin qabamnaan soso'uu hin danda'u. Sababa kanarraa impaired physical mobility qaba. Gooliin kee fluid baalaansii eeguudha tokko. Namtichi fluid deficit mudachuu ta'a hin jenne kanaafuu maintaining fluid baalaansiidha galmi kee. Fluid baalaansii maintain godhuudhaaf nursing interventioniin prevent IV fluid overload. Yeroo IVdhaan fluidii kennateef yeroo kennituuf san humnaa ol akka hin kunne eegu. Overloadii kan taane. Yoo overload ta'e rakkoon irra dhuftu maali? Which may worsen cerebral edema. Itti hammeessiti. Dhiita sammuudhaa tana daranuu itti hammeessiti. Monitor intake and output closely. Fluid baalaansiin isaa booda deficient ta'uu ta'a gara fuulduraatti waan jetteef eeguu qabda ammumaan. Hanga inni fudhatuu fi hanga inni baasu. Gooliin kee kan biraa namtichi peenii qaba jette saniif reducing pain. Peenii hir'isuu. Akkamitti hir'ifta? Nursing intervention administer analgesic as order. Dawaalee dhukkubbiidhaa akka ajajamte kennu. Monitor for response and adverse reaction. Bira teessee eeguudha. Deebisaa namtichi dawaa kanaaf kennu. Response isaa. Adverse reaction illee yoo qabaate side effect dawaa kanaallee eeguudha. Bira teessee kennitee biraa deemuu osoo hin ta'in. Darken the room if photophobia is present. Yoo namtichi ka ifa sodaatu taate mana isaa dukkaneessuu qabda. Bakka inni keessa jiru san dukkaneessuu qabda. Maaliif ifa sodaata waan ta'eef. Assist with position of comfort for neck stiffness. Morma isaa kan dhukkubu jiru saniif positionii isa mijjate akkatti isan dhukkubne akkasitti tolchuufii qabda. Akkasi kaa'uu qabda positionii isaa. Elevate head of the bed. Mataa siree isaa ol kaasuufii qabda. To reduce or to decrease intracranial pressure and reduce pain. Dhukkubbii sanarraa wayyeessuuf mataan isaa ol ka'uufii qaba. Mataan siree isaa ol ka'uu qaba. Rakkoon inni sadaffaadhaa traumatic brain injury jedhanii. Traumatic brain injury jechuun miidhamuu sammuudhaa sababa balaatiif jechuudha. Balaan irra geesse takkaan hafe yookaan dhawame. Sababa balaan sammuu irra geesseef yoo bireeniin tun miidhamte traumatic brain injury jedhanii. Also known as head injury jedhanii. Balaa mataa. It is disruption of normal brain function due to trauma related injury. Sababa balaan irra geesse irraa ka'eeti sammuun isaa tuni sirriitti dalaguu dadhabdi. Dalagaa duraan dalaytu san dalaguu yoo dadhabde traumatic brain injury jedhanii. Goal of treatmenting nama rakkoo kanaa kana qabu kaayyoon ati wallaantuu fi to prevent secondary brain injury by providing supportive care. Lammaffaan maas akka rakkoon kana caalaatti hin dhufne eegu. Namni rakkoo sammuu isaa sirriitti hin dalagne osoo deemuu fa'aa hufuu danda'a. Takka osoo ciisuu sireerraa fagaaruu danda'a. Supportive care kennita. Asii duraa malee as booda akka itti hin dhufne eeguudhaaf kana goota. Classificationidha qaba. Namni kuni sammuun isaa tuni yoo sababa balaatiif kan miidhamtu taate maayildii fi moodareetii fi siivarii qaba. Innummaan kun. Maayildii jechuun kun irraa wayya. Glasgow Coma Scale namni tokko koomaa keessa jira moo keessa hin jiru iskeelii ittiin safaranii jira. Takkarraa hanga 15ti. Iskeeliin sun. Inni kuni lakkoofsi hanga walirra xiqqaatiin
itti hamtu. Gilaaskoomaa iskeeliin akka lakkoofsi walirra xiqqaatiin itti hamtu. Warreen maayildi jennuun kun gilaaskoomaa iskeeliin isaa 13 irraa hanga 15 jirtu. Isaan kun with low post consciousness to 50 minutes. Daqiiqaa 15f if wallaale inni kun sababa mataan dhaawameef daqiiqaa 15f of wallaale. Kun immoo maayildi jennaan. Moodereetiin ammoo gilaaskoomaa iskeeliin isaa 9 irraa hanga 12 jirtu. With low post consciousness for up to 6 hours. Hanga sa'a 6tti of hin beekne namtichi. Hanga sa'a 6tiif of wallaale. Siivar kan jennuun ammaas gilaaskoomaa iskeeliin isaa 3 irraa hanga 8 jidduu yoo ta'e. With loss of consciousness greater than 6 hours. Sa'aatii 6 oliif osoo of hin barin yoo ture rakkoon tun siivar bireen injuurii jedhanii. Mallattoon nama head injuurii qabu clinical manifestation irra mul'atu. Ka jalqabaa egaa disturbance in consciousness of beekuu isaa kanaatu jeeqama. Confusion to coma. Xiqqoo of wallaaluu irraa kaasee hanga koomaatti. Koomaa jechuun guutumaan guutuutti hin beeku. Heedeekii qaba namtichi. Vertigo jechuun lafti maruuni jechuu dizziness. Restlessness boqonnaa hin qabu. Sammuu isaa keessatti ni jeeqama. Respiratory irregularity. Respiration rate'n isaa sirriidhaa miti. Irregularity'dhaan mul'ata. Respiration rate'n gaa normaalii nama adaltii tokko 12 irraa hanga 22 jettu. Irregularity'dhaan jira. Nama rakkoo tana qabu. Cognitive deficit qaba. Cognitive deficit jechuun waa yaaduu irratti hanqina qaba. Confusionii fa'a. Maali jee wanni sun harkaa batti. Confusion jechuun wanni sun harkaa batu. Aphasia jechuun dubbachuu hin danda'u. Dubbachuu hin danda'u. Reading difficulty waan kana dubbisi yoo jettees dubbisuu hin danda'u. Tanuma duraan beeku. Writing difficulty waa barreessuu hin danda'u. Uma duraan barreessuu beeku. Calculii jechuun calculationuma xiqqoo takka ida'uu takkaa meeqa yoo jetteen meeqa siin jedha. Takka ammoo takka dheertuu siin jedha walitti. Takkaaf takka walitti takka dheertuu siin jedha. Yookaan ammoo hin beeku jedha. Memory deficit such as amnesia. Waa yaadachuu irratti hanqina qaba. Such as amnesia. Amnesia jechuun guutumaan guutuutti waa irraanfachuu. Waa irraanfachuun tun sababa balaan mataarra geessiif dhuftu abbaa lama. Takkaa waan achi duraa irraanfata. Waan balaa saniin dura takka hin yaadatu. Takka ammoo waan balaa sanii duraa malee eega balaa sanii booda takka illee hin beeku. Hundinuu hamtuudha beeka amneesiyaan. Difficulty learning new information. Odeeffannoo haaraa baruu irratti hanqina qaba. Waa baruu hin danda'u bakka. Waan duraan hin beekne takka illee baruu hin danda'u. Papillary abnormality. Ijjiti isaa tuni abnormality qabdi. Dilateedhaa fi constricted ta'uu hin dandeessu. Ijjiti isaa. Diagnostic evaluationiin wanni ittiin adda ba'a. Nama tokko yoo mataan kan miidhamu taate CT scanidha. CT scanning fayyadamneeti to identify and localize lesion. Bakka madaa'e sana. Bakka tamii hangam takka ideemaa yoo qabaate bakka tamtuu ta'e bleeding yoo qabaate eessaa dhiigu jira. Meeshaan itti adda baafnu CT scanning. Manaajimentiin isaa jalqaba access and maintain patent airway. Karaa qilleensaa kana banaa taasisu. Intubate for gilaaskoomaa scale less than 8 or comatose. Warreen koomaa keessa jiran gilaaskoomaa skeeliin isaanii 8 gadi warreen ta'an tuubboo galchinaafi. Endotracheal tuubii yookaan immoo oksijiinii karaa tuubbootiin galchinaafi. Placement of NG tube with intubation to prevent aspiration.
akkasumas dhangala'aan garaacha keessa jiru asiin ol deebi'ee akka karaa qilleensaan seenne NG2B cinaan galchinaaf. NG2Bdhaa fi intubeeshiniin endootiraakiyaal tuubiin karaa qilleensaa keessaa fi karaa nyaataa keessa tuubboo galchuun kun akka namtichi hin fe'amne godhu. Ol deebi'ee akka achiin somba hin seenne. Administer oxygen as needed. Oksijiinii akka ajajamte kennita. Litira hanga kennii jira. Kan biraa treat asymptomatic anemia with iron supplement. Warreen mallattoo hin qabne. Asymptomatic anemia jechuun anemiyaa osoo mallattoo mul'isin sababa namticha kana dhiigni irraa yaa'eef dhiigni isaa gad xiqqaate ayiranii kenninaaf. Iron supplementii kenninaafi kan biraa antibiyootikiidha. Dawaalee farra baakteeriyaadha. To prevent infection with open skull fracture. Warreen mataan kun cabee banaa taa'u. Baakteeriyaan akka gubbaarra wal horee isa kana hin miineef antibiyootikii kenninaaf. Warreen skull fracture qabu yookaan immoo penetrating wound qabu dirame keessatti gad dirame warreen saniif antibiyootikii kenninaaf. Dhiiga keessa yaa'e sanoo surgery to evacuate intracranial hematoma. Under bleeding isa dhiiga jala dhiige san baqaqsuudhaanii keessaa baha dhiigni sun. Surgicaliidhaan dhiigni sun keessaa qulqullaa'a. Debridement of penetrating wound. Bakka gad diramte san ammaas waan ciccite san bakka madooyte san madaa san irraa qulqulleessu. Debridement jechuun tishuu duute san keessaa yaasuu jechuudha. And elevation of skull fracture. Mataa bakka cabe sanii ol kaafnamni ofii ol. Or repair of cerebrospinal fluid leak. Dhangala'aan sammuudhaa fi spinal cordii keessa naachuraalii jiru sun yoo keessaa yaa'e itti kabiraati itti goona jechuudha. Kabiraa bakka buusa. Cerebrospinal fluidiin faayidaan isaa baakteeriyaan sammuu akka kana weerarre dhorkuudha. Keessaa dhiqee baasa. Dalagaan isaa akkasuma sammuu tana nyaachisa. Nyaanni sammuutis achi keessa jira. Artifishaalii jira. Artifishaala itti godhan. Inni biraa treatment of hyponatremia. Due to cerebral salt waste. Sammuu keessaa soogiddi hedduu waan yaa'eef namtichi kun hyponatremia keessa seenuu danda'a. Kanaaf hyponatremia sanii gad xiqqaachuu soodiyamii sana gad xiqqaachuu ashaboodhaa sanii treat goona wallaan. By monitoring daily fluid status. Dhangala'aa isaa kana guyyaa guyyaan laaluudhaan. Fluid restriction yoo barbaachise dhangala'aa hin tuqin yoo hajaamuun taate fluidii sanirraa eeguun. Oral salt replacementiidhaan afaaniin kennuudhaaf soogidda afaaniin kennamu. Yookaan IV saline. IVdhaan NS kennuudhaaf. Soodiyamii gad bu'e san bakka deebisuudha. Complicationin nama traumatic brain injury qabu nama sammuu takka head injury nama qabu complication isarra dhufuu dandeessu infectionidha. Infectioniin suni sammuu seenuu danda'a. Neurologic infectionidha. Sammuu keessa baakteeriyaan keessa gad seenee meningitisiin faan dhufuu danda'a. Akkasuma ventriculitis. Ventriculitis jechuun ventrikiliin kun sammuu sana keessa jira. Ka onneetii miti. Ventrikilii jaaniiti ventraalii jira sammuu tana keessa. Yoo inni sun inflamed ta'e ventriculitis jaaniin. Sammuu tana yoo kanatti bakka lamatti dadhoofne walakkaasaa jira. Kan biraa complicationin dhufuu dandeessu intracranial pressure dabaluu danda'a. Pireeshariin sammuu keessatti ol ka'uu dandeessi. Post traumatic seizure disorder. Eegaa
balaan tun irra geessee booda namtichi kun gaggabneetti dhufuu danda'a. Permanent neurologic deficit itti dhufuu dandeessi. Gonkumaa'uu sammuun isaa faayidaa ala ta'uu dandeessi. Cognitive waa yaaduudha. Motor sochii qaamaa sochii qaamni dalagu. Sensory waa adda baasuu fi dubbachuullee dadhabuu danda'a. Guutumaa guutuu sammuun faayidaa ala baate. Deeziillee itti dhufuu dandeessi namticha kana. Du'uullee danda'a. Nursing intervention inni narsiin godhuu qabdu maintain patent airway karaa qilleensaa banaa akka ta'u taasisuudhaa fi monitor respiratory rate and dips. Respiratory rate isaa to'achaa deemu hordofu.